Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota taafi hordoftoota kiyya bagaa nagaa idan isin jechaarallee kun hordofeetu jira. Akkuma beekamu har'a Arafaatillee na bira jira. Kanarraa egaa akkuma beekamu nutillee iddoo kana egaa mashkuularra jira. Mashkuulli nuti irra jiru haati manaa gartee Arafaat akkuma beekamu waan gartee isin dalaydanii beektan yaada. Kanarraa immoo waan hunda dubbatu hin feene ammoo har'a gartee namni gartee nuti ana jajjabeessuu qabnu. Namni gartee nuti har'a jechuudha isa kana jajjabeessine akka nama tokkotti garuu isiin tun haadha manaasaa gartee ilmaan waliin qabani. Kanarraa immoo isii tanarraa innilleen abdii kutatu hin qabu jechuun abdii qaba. Maali waan tokko jira Oromooti isii tana waan isii akkana godhe qofa silaa gaafa isii agarre isirraa barbaannaan jaan akkamitti akka jetti mee Arafaat yaada qabdottillee nasumaan salaamtaa gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtuu baga jiraattan isiniin jechaa gaa as keenya jira alhamdulillah galata rabbii baga rabbiin asii walumaan nu ga'e isiniin jedha. Baga jiraattanii jiraachuun waan guddaadha namni jiru waan guddaa arga'edha yaada. Kanaaf nuti arras boris nagaadha jette. Angana isin jedhu na dhageessa. Dhugaadhaan maatii biyya galtee biyya irraa dhufte ijoolleen ta'an Wallaggaatti haadha abbaa kan kee biratti galchitee dhufte. Kanarraa hoggaa ati dhuftu haati manaa kee bakka gartee ati kaayyoo ati waliin kaa'atte san seelaa diitee seelaa kutte. Kanarraa immoo ishii tana akkana godhe yoo yennees ilmuma namaati. Kanarraa ati amma maaliif akka gartee aaranii mukan darbanii akkuma Oromoon jettu suni kan hunda gaafa gartee isii agartee yookaan an argus ati agartus waan gartee isiin gartee manaa baase gaafatun dirqama nurra jiruun jaan akkama ta'a jettee kanarraa amma wanneen gartee dhaamsa biyya wallaa afaan itti haasawtu kanallee gartee waan hedduu afaan Wallaggaa annamaa argattee nutti adda akkama ta'a yaa ati garuu Wallaggatti waan nutti afaan kee kanallee hedduu waan hin faamneef kanarraa garuu maaliif illee beektaa kun ani dhaloonni koo argeen garuu Wallaggattiin guddadhe. Ammas ergan biyya galee turtii torbee tokko moo fi wayii taa'ee ture afaanuma yaa'aniin kutaa Wallaggaatiin dubbatu afaan kutaa Harargeellee wajjin dubbachuu nan danda'a. Garuu namni tokko yaa'aniin gaafa biyya tokko dheeyite beeka loqoda jijjiirta malee kun afaanillee hin jedhamu loqoda kee jijjiiruu dandeessa jechuudha baay'ee. Asumaan immoo yoo ati dandeettii dubbachuu hin qabne illee si wajjin dubbachuu hin danda'a kan Harargeellee waan tokko rakkoo hin qabu obboleessa kiyya waan takka hin yaaddeen siin jechuu barbaadeeti. Hayya rakkoon qabu gaa dandeettii afaan Harargee kan dubbatu taate dhugaadhaan sila amma afaan Harargee na wajjin haasofteen irraa illee faama. Loqoda kutaa Harargee na wajjin haase yoo kajettu taate yoo tokko tokko keessa godhe malee si wajjin dubbachuun hin danda'a. Waan takka waan rakkoo qabu miti waan takka hin yaadini. Garuu namni tokko biyyaa hin dhufee aareetii miira keessa galee isii manaa dhabuudhaan ani kaayyoon kiyya daa'imman galchee erga jenneen boodatti naaf isiilleen waan jiru asii waan asii qabnullee haal ture jiru sirreessinee deemuu ni barbaanna jeete kan hin yaadee ture. Rakkoon qabu afaan yaa'anii loqoda keenyallee si wajjin dubbachuun hin danda'a jechuu barbaadeeti. Waan takka rakkoon qabu kun maali ni beektaa? Amma isiilleen gurbaaniin jaaladhamnaa min jettu sanillee akkanatti ol dhaban jechuu. Maaliif yoo ta'e jireenya isii diide malee beekadhu kun wanti jaalala jaartii namaa jaalatan ja'anillee hin jiru. Tarii immoo namni tokko qeessi saamuuf yookaan immoo qeessi seena yoo ta'e illee beekadhu waan akkasii. Abbaan qe'ee osoo jiru abbaan biraa dhufee abbaan ta'u osoon biyya tanaami biyya fedhe jiraadheewu si galee kana jechuun maal jechuudha beektaa arras borus isiin ni argamtii ni argamti yoo amma sodaadhaaf hin beekama isiin ni sodaatti sodaadhaaf kararraa isiin kameetu taatellee an deemeetiin funyaan isii qabee isii fiduu danda'a. Deebi'ee namni isiin amma isii qabdu mucaa tokko kaaboo taatuuf mucaan ijoolleedha isa malee. Namni hedduu bira dhiyaatu hin jirtu. Aanillee bira dhaqee hin jirtu. Aanillee akkuma anan galee deemu biyya deemu deemaa beekadhu. Si galee haa ta'u
ati waan jiru kana sani waan isin jiru hin beeku hedduu takkan aaree miira keessa gali. Mi'a takka nama tokkotti jaartii ta'e namni fuudhuuf deemaa yoo isin jedhan maal jechuu dandeessa? Akka nama tokkotti. Akka mataa kiyyatti yoo dhugaa gaafatte jaartii ta'e namni fuudhuuf deemaa yoo kanaan jedhan taate takka isumaan ajjeesa takka isumaan ajjeesa waamana waan kanaan akka isaan lamaan keessaati. Angaruu akka nama tokkotti dubartii ajjeesuuf yookaan miidhaadhaaf yoo yaadde jechuudha baay'ee takka namatti dhagahama jechuudha. Dubartiin tun ni sobamti yoo ta'e ilma dhiiraati malee ilmi dhiiraa garuu yoo falfala yookaan karaa miidhaatiin godhuu danda'e malee ammallee karaa biraa kutee beekadhu. Nuti haasaa saniif osoo hin ta'in beekadhu waan hedduu tokkotu jira. Wanti dubartoota baasaa sobuu qabeenya qabaachuu waan akkasiitii yoo tarii ta'u ta'ellee ni dandamachuu barbaadeetti. Dhugaa rafee na dhageessa. Dhalaan takka si jaalannaan qabeenyaa miti kan hin jaalattu. Kanarraa immoo isii tana namni qabaateetiif jaalalti wanni irratti hundaa'u osoo maallaqa hin ta'in jaalaltii ittiin jechuun kannaadha. Kanarraa immoo isiin wooma godhanii malee waan biraatiin ta'e akka mataa iyyatti akkasitti yaade. Kanarraa garuu ammoo isiin sun jechuudha namni gartee waan kana hunda godhe osoo irra abalu jennee gartee lafaa kaanee namni kun akkana jechuu osoo hin ta'in kanarraa numa dhageenya. Isirraa gaafa gartee isii garee isirraa waan hunda barre akkana jennee dubbatullee dandeenya. Wantiin barbaadullee maali ni beektaafillee isirraa waan isiin taate rakkoo isiin qabdu hubachuu qofa malee beekadhu akka feetetti amma ijoolleen hedduu jira namallee tarii miidhaa isirraa nama isii jala deemurraa geessuu ni danda'anii garuu waan kana godhuu hin barbaanne namni tokko biyyaa waliin ba'u yookaan namummaa waliin ba'u jechuun ofumaa of miidhuudha. Sigalee ofumaa of miidhuudha malee waan gartee achi nama geessu hin qabu jechuu barbaadeeti. Amma arras boris isiin ni mul'atti miti ni mul'atti yoo achi dhaquu baattees silaa'u anbeetaa bilbilaanis hin dubbiftu nallee dhageetii tiyyallee hin barbaaddu yaa sodaadhaaf ta'e yaa itti ulfaate yaa gochi isiin goote kun itti ulfaate waan ta'eef hin beekne an kana hunda ganaan bal'inaan irraa hubachuu danda'a. Gaafa isiin fuula dura na dhufte jechuudha takka lamatti wajjin haasoyin. Sigalee? Sanirraa walumaan barbaannaa. Rakkoo qabu gaafa isii garee arras boris isiin bakka takkallee yoo hin dhayitu bakka isiin dhaquu dandeessuus hin jirtu. Beekadhu waan takka mee waraqaadhaa yookaan immoo faaftura wayitiin waraqaa wayitii yoo waan tokko bitte waan sana achitti deebiftee rakkoo san furuu dandeessa garuu yoo rakkina qabaatu taate. Garuu akkasuma immoo namni dhala qabaa, abbaa qabaa, maatii qabaa, namni namarraa fuudhan waan akkanaa godhullee hin danda'u beekadhu. Anna ammaas jirjiree ariifadhee warra isaaniitti yookaan maatii isaaniitti himuu hin barbaanne waan kana. Kana jechuun maaliif beektaa? Namni tokko beekadhu yoo isiin ka dogoggortu ta'e suutuma waan jiraa waliin mari'atanii godhan malee akkanumatti fiiganii yoo dhayxee warra isaanitti himte yookaan immoo maatiin sii itti himte isaanuu itti ulfaachuu danda'a. Isaanuu itti ulfaachuu danda'a. Isin maal wal gootanii jechuu danda'a. Anis saniif hin ariifatini viidiyoo isaan harkanis dhiisanis gartee an haqa jiru dubbachaa tuman deema ammaas anaaf isiilleen mariidhaan manaa baane wal mari'anneeti ijoolleen galchaa hayyee galchii naan jette isinillee galchii jeenan. Annin ta'a an hojii hanyaraniin ta'a ati deemin jeen lakki ati galchii annin sodaadhaa naan jette silaa xiyyaara ta'e an galeetiin achitti hafaa naan jette tolchite jeen. Silaa nama galetee yoo yaaneen tarii miidhaa na geessuu dandeessi maaliif yoo ta'e an maatii qabdii ijoollee qabdii jeetiin waan biraa yaada malee beekadhu akkasiin akka gara gaggaltoo kanaas hin barre garuu namni daa'ima walitti qabu tokko waan akkana yaadus dhiisus bakka dhaquun qabu beekadhu. Yoo tarii sobamte qofa malee kunan dhugaa'uu baay'ee natti fakkaachaa hin jiru beekadhu. Sobamuu ni danda'a ilmi namaa waan jaamuun amma isiillee gartee sanundarraa hotteetu beekadhu baddee. Egaa amma isiin tuni bakka isiin jirtu gaafne hafuurallee garuu waan dhageenye. Amma ijoollee teenya takka illee hogguun gaafadhu. Halee sanaa dawwaltee naan jee mucaan keenya tokko. Dawwaleeti wajjin haasa'e naa dawwaltee wajjin haa dubbannee ture waan hedduu wajjin haasa'e. Arraqama sawwanniin irraan fuudhiniif yoo sagaleeti jedha ga'uu miti. Ana ammas waan biraarra mudatti jechuumaafin dhiisee
sanirra namni tokko erga waan tokko balleesse namni ilmi namaa kan balleessin hin jiru karaa gartee suutaatiin malaatiin goota malee beekadhu isiin tun dubara waan jaamu tokko na dhagame. Haala mana dhageessa yoo inni fi gartee sagalee yoo dhageesse waan ana irraan kaaftu yookaan ana irra cufte kan jettu taate raqama ishii naa kan naatu bakka isheen jirtu jechuudha jala deemee naa qorata. Amma ammoo anilleen arraa fi jechuudha kalee deengadda jettus isii tana deemee barbaadumatti hin jira akka mataa kiyyaatti. Kanarraa ammoo bakka isiin jirtus hin agarree jawwaalli isii cufaadha. Ammoo nama isiin bira jirtu gartee raqama isii yoo qabaatte natti haalli naatu irratti dawwalee. Ana ammoo mucaan hin dubbise naan jedhee lakkoofsallee jijjiirrattee jirti isiin karaa tokko warri isiin dhayitu hin jiru. Kana dhibbaan dhibbatti akka finnu beekadhu naaf ifaan ifatti naaf ifa jechuu barbaadeeti. Haa ta'u namni tokko beekadhu akka namatti yaada tokko osoo hin ibsatin akka kanaan ta'e osoo hin ji'in isiillee beekadhu waan hedduu tokkotu annuma sobamteen ja'a malee waan hedduu tokko itti dhagama. Maaliif yoo ta'e namni rahima qabaa qaanyi jechuun waan baay'ee ulfaatu. Maaliif egaa namni kun na dhageessa yoonii fi maatiin isaa isii dhagee waan hin barbaachisu. Anammoo kalee wallaahi deemaa oolee viidiyoo gartee gaddiseen ture viidiyoo san atilleen jechuudha na bira hin jettu viidiyoo san qofa mammaree idda gartee maatiif tantee gartee waan akkanaa kana si dhagaanirra abaluu jechuudha akkana yaanii sirraa gartee si dhagaanirra. Ol bahi bakka namni isin gartee hojjeesin jeen. Namni yoo kan gartee viidiyoo dhiyeessan gartee taate jechuudha. Namni isii sossobulleen beekadhu akkanatti isii kaayinee dhiisee karaa biraa deemuu danda'ullee dha. Isiin garuu dhalaadhaa sobamtee jirtii jeetiin beekadhu isiin uuman fidaa'u maaliif yoo ta'e namni tokko beekadhu waan fedhe ogguu beekadhu abbaan hin jirre abbaatti ta'ee waan biraa yeroodhaaf ka sossobuteellee ogguu abbaan waan sanii dhufe abbaan waan sanii gaafa dhufe qaanfatee yookaan ittillee ulfaachuu danda'a yookaan immoo karaa biratti wanni jechuu danda'a jechuudha. Amma nama san malee isiin beekadhu kanii nama bira jirti beekadhu amma. Asmaan Oromootiyya an akka mataa kiyyaatti gartee yoonii fi gartee nuti nu hadiiraa kan yoon arganillee nan dhiisanii kan jettu taate nama naatu itti godha dhalaatti godhee akka barbaadanii baasan naatu godha jaanan Oromootiyyaa gama wayyaanii kanarraatti illee garuu asumaan dhaamsa qabdu hanga gartee isii tana namatti goonee barbaannutti nu faana turaan isin jaaru. Takka illee nu hin jirtu jeetii yaada. Kanaaf inshaallah yoo rabbi jee guyyaa tokkoof yoo ta'e akkatti qaamatti malee guyyaa lamaan akkas booda turtii akkasii booda ni argamtii miti ni argamtii haadha ilmaaniitti karaa dheeyitu hin qabdu isinin jaa kanaaf akkasitti nagaan nu turan isinin jaa. Asumaan hordoftoota illee na bira jira kanarraa nuti illee deemnee barbaadu deemna isinin jaa hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deemuutti nagaan.